Mana kan isiniin jedhutti yaadadhuma jaarsaaf jaartii gidduun galina erga addaan ba'anii yoo mucayyoo kana gargaaruu jettan ilaalan mataa kiyyetti akka bontuutti nin gargaaraan hin gargaaraaniin qobummaan yoo ittiin dhaga'amin jettan hin gargaaraaniin kanuma qofa isiniin jedha warri nama arrabsitan dhiisaa walii kan bakka isiidhaaf jireenya gaarii hawaa fi jireenya namaa keessa hin galinaan jedha yaada sirriitti dabalataa yoo afaan itti muree bareeddu koo dhaggeeffadhu ani bara arrabsutti hin jiru aan arrabsitti hin jiru tokkoffarratti ani intala Harargeeti ijoolleen warri duraan nan beene sammummaan tana haala na baradhaadha. Gingaru eega jalqabarraa wal barree boontu keeriyaa gandummaa keeriyaa gosummaa soita amantaa namaatti buutu takka agarte hin agarree miti. Wallahi baay'ee waliif kolfaa turre dura. Hin agarree garuu ani kutaa hunda ijuma takka ani ilaala garuu ani jarri akkuma ati jette wal fuudhee gorsuutti jira asirra taa'ee jaarsa jaartiidha. Sila namni asirraa arrabseef isaan jaalala isaan jecha dhiisammoo sila namni asirraa arrabseef isaan addaan ba'ammoo ani amma akkasin jeesi dura haasa'utti ture oduu ati hin dhufin jechuudha. Dhiisaa jala deemanii ni arrabsan dullatti jaaniin sirtee jaaniin maal jaaniin san Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa waggaamee gatti fuudhan. Jaalalli dhimee laallatu. Mira keessa galtee wantootuma daran isii garaa godhaa ni deemti kaa isiinis ni beektaa baramma isiin kana daran kana caalaa bashannantee agarsiisuu dandeessi. Jaarsaa zinaa taatee ittiin galle jaarsaa jaartiidha. Isii hin arrabsinaa dhiisaadha. Gara micijoo tanaatti furmaata haa deemnu yoo kan gartee waa beektan waa hubatanan ganama arrabsisan san jeetin furmaatatti haa deemnu jee kanarraa mana banee dubbatu jira malee. Ani intala Harargeeti ana siduunan anaaf obboleetii xiyyaa Zeenabaan anaaf obboleetii xiyyaa Anreediin anaaf obboleessa xiyya ani takka maa dubbachuuf mucayyoo kana yeroo kanatti boontu yeroo kanatti mucayyoon tuni dhugaadha wal jaalatanii hedduu wal jaalatanii isaanii akka sababatee haqa jaarsaa jaartii isaanuma lamaan qofan beeka mucaan sababa addaatiin mucayyoo taan jaalatee waliin jiraatuuni eega gartee hin fedhu yookiin hin barbaadu hin galfadhu jee dirqiin hin jirtu michiyyoo tana dhugaadha guyyaarraa gaafa suuraa itti postotan itti dhagahama biyya isaan jiran san keessa jirti kana hin postotin jechuun hin dandeenyu mirga qabanii jaarsa jaartiidha nama qeexanii nama arrabsurra michiyyoo tana yoo dandeenye gargaarre achi keessa haa baasuu jeetiin dubbatu dhugaa dubbachuu fi doktor keeriyaa ilaal ijoollee narsii kabajaa qabdi in bareeddillee goota jaalalaatillee dhiirri jaraallee shamarran jara amma jaartii abdii arsii jaartii isaa kanan jaalladhuuf jaartii reedii takkaa siidhaa gadi ba'e reedii arrabsu argite takkaa siidhaa gadi ba'e siduunaa arrabsu argite in arrabsituun kabajaa guddaa qabdi intaloon dhugumatti ijoollee arsii jechuun isiidha bakka arsiin qorsooma jedhaniimi eeseedhuma kana siifachi deemanii arrabsaa jiran wallaahi yookaan warruma reedii jaallachuu deemaa dhaqee ijoollee kutaa biraa fuudhe jedhanu malee isiidhaa guyyaa tokko gadi ba'ee reedii arrabsuun agarre ani immoo dhugaa dubbachuuf reedii iddoo tokkoon kabajaan haadha manaa isaa kanallee nan jaalladhaan iddoo tokko garaana nyaatti maaltu godhama kaashii wanti godhamu jira rabbiin gaafati garaa haadha keetii keessa jirtu addaan baatee malee rasuulli rabbiyyuu sallallahu alaihi wasallam du'anii addunyaarraa boqotanii qabrii jiran siigalee jaarsaaf jaartiin addunyaa irratti addaan ba'uun yaallee nagarnu parsantii 90% namni jaarsuu fi wajjin jiraatu hin jiru hunduu adda ba'a wayi carraa jireenyaatti adda baas wayi carraa rakkinaatti adda baas wayi carraa du'aatti addaan nama baas garuu addaan bahani jarana dhaqaa zinaa dalagaa ittan immoo jaartii isaa miti hiikamte jiraachisaa jira yoo barbaaddan mucayyoo kana inshaallah rabbiin abbaa manaa akka garaasii rabbiin nama jireenya sii guutuu siidhaa wajjin jiraatu kan isa caalu hin jiruma rabbiin bakka siidhaa buusu isin immoo rakkatte oromoon miliyoona 60 miti birrii takka yoo walitti buustaniif wallaahi laazim mucayyoo kana gargaaruu dandeessu faayittee jiraachuu dandeessu ijoolleedha jaartii reedii kun sabiyyiidha wallaahi laazim wanti itti hafeen jiru uffattuun bareeddi haasoftuun bareeddi haqilii qabdi shamarran arsii jechuun isiidha bakka wallaahi kanaafuu jaarsaaf jaartii gidduun gadina hiike dammoo isiinis boreerumtee akka barbaaddetti zanaafataattee akka barachuu dandeessi. Isni galee inni immoo ishi fuudhe jaartii isaa wajjin hin bashannaniin jedha artoom isin ikkoo mirga isaa baartuu maaliif hojii sirba maaliif dullattii fuudhe jaallatee fuudhe adulloomtu isaa ijoollee taatu hin jaallateen fiqiris ka maqaabir jetti jarra maara jaalala wanti godhanu jira dammoo maaliif gandummaatti geessitan namni tokko erga imaanotii walitti qabaanne anamma barbaade boraarsiittaneeruma
isni galee waan barbaade harargeetti yeruma maaliif jaalala maaliif nama diddanii biyya keessa jira wanta akkanaa gandummaa biyya rabaa dhuftanii maaliif bartanii dhiisaa jireenya si'a jiraattu yeroo isin asii achi deemtanii akkana shqaabbatan dhugaa dubbachuuf abbaa manaasiiti itti dhaga'ama mucayyoo kana mataasii fuudhaa hartanii ajandaa gootan jechuudha wallaahi haadha firoo jechuudha baay'ee tokko nama rarti baay'ee tokko iddoo tokkoon isii kabaja ammallee rabbiin umurii si'a dheeressu amma summee firoo gadi baate homaan dubbatiin jaarsa kee moomuun rabbiin nuura layinii jannataasii fiduu danda'a. Kan kana caalu sii kennuu danda'a. Obsii namni obsaa qabu ganama cirracha nyaatee galgala aannan dhuga jedhanii dubbii ijoollee miidiyaa teette gadi baateen dubbatin. Silamuu injiruu baadee keessa injiruu jimmaa keessa injiruu Oromoo kutaa 11 keessa maalumaa gidduu namaa galtan asuma irratti dhaabbadhaa silaa barbaaddan booddee gadi baatanii na arrabsuu dandeessu angaruu reedis jaartii reedis nin jaalladha hunduma kennu. Bannaan muutii qabadhu namni na hordofullee maali jee sababaa kiyyaatiin namni biraalleen isiin ni gargaaru ni danda'a. Bichiyoo tana furmaatatti goonee achi keessa haa baasnu akka gartee majaalatti jirtu jibbansi jira maal kana haarawaa godhanii namti wal fuudhee wal gadhiisuu ni dhuma jira waan haarawaa miti an kana majanda irraa godhatu na ajaa'iba. Ammas immoo deebii tokkoon isinii deebisuu barbaada. Heeriyaa dhiifamanaa godhatu. Al tokko dhiifamanaa godhi heeriyaa. Al tokko ijoolleen kun silxee jedhu qo'aa waan isinitti hima. Oromummaan dura qilee seentu hayimaanotii walitti qabnaa mini warri Islaamaa kun. Saa walala. Laa ilaaha illallaatu walitti nu hidhe miti. Sila isin jaalmarroo wajjin dirree waraanaa galanii lola loluu seetan immoo isiin silxeedha. Isiin jimmaa miti kan jettan isiin Islaamaami. Islaamniif islaamni obbolaadha nuti. Isni galee shahadatayiniitu walitti nu guduunfe waan ta'eef maaltu waa'ee Oromummaa waa'ee silxee fide silxee Islaama taanaan yoo akka karaa Rabbii karaa qabrii bor deemnu taate Islaamummaadhaan namni kan wal fuudhu. Si galee Oromummaan dhiiga keenya lafee keenya garuu Islaamummaadhaan kan wajjin jiraannu malee waa'een Oromummaa as keessa dhiisa. Isni galee eenyu noo ta'e maal taatan isin eenyu noo ta'e fuuchuu mirga qaba Islaama taanaan. Asirratti ba'ee dhaggeeffadhu boontu ta'e nyaan tokko fa'aa ajandaan siimee akkan gandummaan beeyne isitti himeetiin jira. Lammaffaan michiyyoo tana ajandaan kun hin dhaabbatu akkuma ajandaa takka gizee qabana sirraa gadhiisu didanii akka ati ajandaa keetisan jechuu qabanii gadhiisuun beekan waan takka qabanii gadhiisuun beekan agartee qabanii gadhiisuun beekan amata kana kan kootti jiran handantaatti qabaare haasaa oolan. Siifin himaa dhagaye hin dhiisanii michiyyoon tuni kara takkaan qaamanillee isaan bira jirti warri miidiyaadhaa kuni dubbachuu hin dhiisu agartee achi jala deemanii isaanillee arrabsuu hin dhiisanii michiyyoon immoo miira keessa gartee waan biraa addaa kan isaan xiqqaa kanaaf dubbatanii waan biraa addaa kana addaa mul'istee daranuu aarsuu dandeessi waan ta'eef michiyoo tana furmaanni isiidhaa ka jiru yoo danda'ame achi keessa afaaniin qofa osoo hin ta'in achi keessa baasanii yoo gartee karaa achi karaa barbaaddu achi oofan dubbiin kun xiqqisni qabbanaa waa ce'eeti yaadeetiin ajandaa kana godhadhe malee ani akka gandummaa hin qabne intala argeeti namuutu na beeka akkasittiin fudhatina warroonni tokko kaas jalaa us maal jettanii waan hin taane barreessitan dhiisa. Ani gandummaan qabu. Dhugaa dubbachuuf anis keeriya waan asirratti si deebisu nama asirra jiruuf carraa kennina. Oromoon kutaa 11 asirra jirtan boontuutti miskiina kana kaleessu marii fi gaan amma jandaa godhataman takkaan gandummaa namaa naasa'u. Ani ijoollee arsiisin hin jaalladha ijoollee baadee ijoollee siikoo maandoo harargee maaliin jedhu gandummaan qabuuf keessa hundi keessa wallaahi kan na jibbitan kan na jaallattan isin jaalladhan. Garuu al tokko dhukkuba gandummaan nutti jirti nuti Oromoo kan wallaahi wabillaahi reedii jaallattanii miti isin siduunaa jaallattanii miti isin jaartii reedii jaallattanii miti gandummaattis ni jirti jechuudha. Gandummaa of keessaa balleessa jaalalaan jiraadha. Siduunaanis immoo yoo ta'e abbaa manaasiiti bakka waan gootuun qabdu jin bashannanuu mirga guutuu qabdi. Abbaa manaasiiti waan godhamu hin jiru.
jaarsaaf jaartiidha sichi. Inde gadi baatanii footoon keenyaa ittuun immoo maal jettu ishii maal godhanuudha. Hayyee isin dhaga'inee boontu dhaga'e ati jimmaadhaa gandumatti si oofuu danda'anii. Ani hoo ijoollummaa jimmaa maali jimmaa jettu tana as jala deemee ana na arrabsuu jira ani arsiidha. Dhuguma nama baalagee nama arrabsuutu jira malee ani arsiidha maa gandummaa. No ijoolleen arsiillee ijoollee jaalalaa fi qirii meeqa jirti yaaki. Laa wallaa. Ma jaartii isaa arsii miti. Yaa ijoolleen arsii sagatee miidiyaa kanarraa ta'in hawaasni lafa jiruu fi namoota tokko kabaja qabdi ijoolleen. Wayyee xaahaa wiilka. Boontu. Wayyee. Bagana gana da kam jirtu. Bagana jirra alhamdulillah bagana gaan nuftan. La seenan le carraan arganne. Ayyee. Bagana gaan maidda hindeedha. Hayyee bagana Yaa'u gaan. dubbiin jiru beekta ajandaan akkuma jirutti taa'eeti meettiin tun miidhamteetti akkuma inni looma dubbate reedinu waan isiidhaas dubbate waan jiru hundaa dubbate fite. Ada amma ka jiru ture beekta anillee guyyaa lama sadiin kana ajandaan akkuma deemi jira miti tureera guyyaa lama sadii kana qofaa miti. Namni mudhattii tanaaf waa godhuu danda'u nama sooshaal miidiyaa irratti kaan gadi galabbatee kan arrabsaaru kanaa miti. Yoo Dr. Keeriyaa kana akka walitti dhiyaatu taate karaa Dr. Keeriyaa kanaatiin walitti dhiyeessanii gara karaa keessatti gargaaruudha. Yoo danda'ama ta'e. Yoo wanti fakkeenyaaf achirraa biyyeessanii isii baasuuni horoosii gaafata. Isa sanii osoo hin ta'inii yoo ka ammaa tan akka miidhaa fakkeenyaaf inni rakkoo isiitti fani itti gaafatamaadha maaliif sababa mucaa saniitiifuu ilmoota waliin nu hidhaa jedhaa ture galgala kana. Wallaahi nama isallee irraan beeku eenyullee irraan beeku isallee akka arsiitiitti arsiidhaan beeku meettii illee. Oolaa ku arsii miti amma isin meettii illee eenyu si duunaallee amma namni waa isin posattee tulaalaa yaa ture amma laalaa ture waan poostii isin illee laalaa ture ammaan. Ila akka ta'uu qabu osoo eenyuun sun reediin abbaa fedhe jaalatu. Miti namni kaalimaa laa ilaaha illallah walii hidhu abbaa fedhellee addan qootu. Almuslimaa kul muslim jechuun jira. Hoo waliin nyaatu. Isa sana ta'e amma inni illee tabiraa fuudhe akkaataa haalli amma jiru yoo ilaalameetiin hin jedhe ree wanti isaan hin dalagarani itaaniif toluu dhabuu danda'a. Isa san ta'e amma kataamuu qabu yoo jiraate ajandaa gara kan amma to ajandaadhaa fi miti ani asirratti namni karaa narraa dhufee gargaaru jiraachuu danda'a wantoota garagaraatiif jiraatti dhugaadhaa haa ta'u rakkoon qabu. Kan godhuu qabdan hiriyaantu yoo ka isi dhiyaatu taate ati. Ani wallaahi galgala namooti waa jedhee ture namni isi dhiyaatan karaa wayitiin guruppii hidhaatii bifa sanii bifa gargaarsaa taatiin gargaaraa jedheni. Isinuu gadi baatee. Namni kamiyyuu miti osoo waan takka osoo birta takka gure namni akkana namni osoo hin jenne isinuu hin jenne. Gadi baatee reedii irratti gargaaru. Ila fakkeenya bara isin jechuu yoo baattu. Isa sana ta'eefi ajandaa namni ila ajandaa kana ila boontu keeriyaa amma namni nama kana arrabsaaru si duuna arrabsu ka mufiroo arrabsu ka reedii arrabsu nama haqeetti haadhaaf abbaa isaa yookiin maatii isaanii kabajnetu gadi ba'ee nama arrabsa. Namni kabaja maatii isaatti qabu nama arrabsu nama gorsa. Nama kenna kana gorsuun nama hin jiraatu. Arrabsu fakkeenya osoo atamma waa wayii hamaa wayii akka tasaa faani si barsiin gorsa si arrabsa mataa kasi deebise. Kana ta'uu qabu. Sana ta'eef yoo karaa wantum danda'amu yoo jiraate karaa biraatiin bifa danda'amu godhuudha malee yaa wati ajandaa fi inni jiraata isin wanta kana jedhu yoo ta'uma isaa fi wasa godha. Maaliif nama arrabsitanii jeetiin irraa dubbachuu ture dhaggeeffadhu kunoo ijoolleen na jala jirtu agartee maa nama arrabsitanii maaliif deemtanii isaanillee arrabsitanii jaarsa jaartiidha akka fedhanitti waan fedhan asirraa fedhu bashannana bakka fedhan wal geessanii halaalii siiti jala deemanii si duunaa dullatti siltee akkanuma akkana jaan jettanii maaliif arrabsitanii waan biraa waan biraa poosti gootee waan isii aarsufaa poosti godhuu dandeessi. Arrabni nama sirreessu arrabsaan waliin adeemtaniiti michiyoota namaa gara furmaatatti deemne jechuun ture malee lamaanuu ana bira wal qixa. Walii keessa godhadde arrabsuuf gara furmaatatti haa deemu dabalatee. Mata koi, mungkin
Muut godha warri namni bira jiru sun. ni gade shari'aa islaamaatiin namni tokko yoo ka'ee hiikame naamma namni biraan kaasiidhatiin sirraa buusutti itti deebi'uu hin dandeessu. Ni kaan halaalaa ji'a sadii darbinaan dhumatee garuun kan na dhibe Oromoo sin oo namni wal fuudhe gidduu galtan oo namni walii gidduu galtan oo namni namarratti jaallate gidduu galtan yoo namni du'e fooloo namaa guddistan silaatu namni jiru nama hin qaqqabdanu yoo dhuguma jaartii reedii kana jaallattan dhagaala wanta kan gandummaa keessanitti dantaan qabulan hunda keessanuu sin jaalladhaan hunduma keessan jaartii reedii kana yoo si rakkoo qabaatte itti dhufne agargaaru. Zanaafataa itti akkasiin jiraatu. Akka barbaaddeef immoo biyya sadaffaa akkasiin baatu carraa barbaadaaf yoo kaa'eeru isiinis. Boontu qoy dubbii dhugaa dubbannaa boontu akka jimmaaf jimmaatti wal gaafannaa dhufatti waa. Wanti ummata gubee wanti ummata aarsee suudinaanii sa'aa 24 akka waan kaarabaan itti rakkabame iyyiti miidiyaa kanarra namni heerume tokko miti lama heerumte siin namni yeroo tokko bultii godhatee bultiirraa gara bultiitti darbe seeraan adabatee taa'u qaba. Misaalee haadha seenaa yoo fakkii fudhatte isiin ijoollee jimmaati isaati gandummaa itti ufansii deebisaar akka gandi xiqqeeffamus kan godhaaru isiidha. Maaliif sa'aa 24 hagubatan sheer godhaa maal godha eenyuun gubuudha eenyuuf jedhaatti asirratti itti asabaa dubbadhaa dhugaa dubbanna nuti akka ijoollee jimmaatti isaati gandummaa itti fan an boontuu jimmaatti an dubbataara laa'amma akka gandatti dhaqu isiitu godhaara akkamitti godhaatti nuti ijoolleen jimmaa akkanaa nuti ijoolleen jimmaa jaalala beeknaa akkatti ijaarsa qabatanu akkamitti qabattan isin keessan dinqiidhamoo maaliif namni bultii qabu adabatee taa'u qaba reediins adabeen jiraachisu mucatti miknaatum kan asli akkasitti xiyyaatti ma ijoollee jimmaanti asirratti dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadhu kaarraba nama dura du'aame wallahi suduunaa dheengadhi magaafa isiniin godhattu galgilaa ganama gad deebisanii ila duruma isa ila dhaggeeffadhu boontu isa gaafa kana godhattu dura maal jettu akka haasaalii birrattaa sabboontu ati waan ati deemtu sabboontu ati deemtu isin jallu midhaan godhataa isin sabboontu walitti deebitu na deebii kana kallee waa kaasmaratti nuti agarru waan kan dubbatu waan miidhaa jirmaa kadii.